سبيشال وان دكتوراتي تجرا من جواد يورفتن سبيشال وان دكتور لما جاء مجرا خلينا توتا في هور دكتور ورب البلا يسيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنين جاء إلمان أرومو خنون قل الدنيا تنمر خيس جرتن نجا بسلام الله وبركة جرتن مرات سنين على كابو سنين جاء الرجاء همنان تجل كباتيس تلمداتيس مفاجتي عن اللين وانين إذا فيديو تجهزتي سنين خاية agar tani jirtani hordoftoonni caalaatu akkuma beektan sanitti egaa haati mana khiyyaatuun daangaa dabartee ammallee kaniin ergaasan kaleessa galgala kaayee fi jirullee akkuma gartan sanitti ammallee itti deebitee dhaadachaa jirti. Akkaan jeeti haqa jiru san hindooysinaadha dhugaa jirtu lafa kaaya haqa maal feeta mee bilqiisaa isa kana itti roorriftanii itti cinqitanii kaatiyattu mee eenyu namni isa kana jenge haa agartu. Islechuun isii bobboleessa xiyyaachuu kun jira islechuun. Obseeyyoo si gaafadha. Gurbaa jallaa fi intala jalloo gartee duraanuu ilmaan facaaftee deemte. Har'a gurbaan kun ilmoo makluuqa irratti darbitee deemte san kophaasaa itti dhimmamee itti laffa'ee waa hedduu irratti tahee guddifatee har'a gaa rabbiin naman darbuuti furmaatee fidee rabbii isa harka buusee gargaarsa isiitiin bu'aa bayii hedduu baatee asiin geesse kana kanumaaf hinaafaniiti. bifa haaraan lafa kaanii gurbaan sunis maqaa jijjiirratee janii maqaasaa haaree sana annilleen beeku madura dhufee ijoollee mana jawaadee kanatti dhaatachaa jiranii dheengaddaas dhufaniiti asitti gaa waan barbaada dhufan harkatanii deemanii akkuma gartan sanitti manzaraas bibbitatanii maal jedhanii waa hedduu harkatanii kutanii ammallee itti dhaatachaa jiranii sangubbaan dabalataan haati mana kiyyaatis dheeyxee isaan deeggartuu isaanii taatee naafi gurbaa waggaa dheeraa yeroo dheeraa wajjin nyaannee hojii dhuunee harkaa fi afaan taanee hojii jiraachaa ture. Jidduutti harragaa bifa kanaan furmaateenis waan isiin jette miidiyaa isii jalatti yookaan furmaatee tuub jalatti ni agartanii jawaadeenis akkasumatti waan silaa isarraa eegamu booda waan walirra nu laalchisu jedhee yaada akka walirra nu laalchisne waan akkanaati jira quba qabaadhuu kan jedhuun na biraan gahee jira. Akkanaatiin isin jaamee jawaadee hordoftoota hiyyaawwan jettu yoo qabaatte illee asirratti. Salaamtaa baratuu fitti hedduu asitti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himmataa fi hordoftoota caalaa akkam nagaa fi juma qabdan isin jecha. Akkuma gaa wanti haareen tabiraat akka illee hin jirtu akkuma isinuu harkaa jirtan dhagayaa jirtan caalaa dubbataa jiru kana dubbiin taduraa garree taduubaa du'aa agarsiisuudha dubbiin kaayamee. Mee asirratti maal jechuu feete jaalaa? Ani manni joomu uumaan jawuu ni wallaalee bara uumaan jawuu ni wallaalee osoo ni fi intalti mana isii keessaa rakkina mana isii keessaa boora isaa jiisaa ganaanaa waliin naaqaa osoo jirtuuti arraan tana deemtee karan taaneen ammaas na dhufte sanumaa'u obseetiiniin waan naan ja'amuu fi rakkina narra ga'uu fi safuu hunda na cabsisiisteetiin hordoftoota kiyyaa hundaa waliin na buuftee gurbaa soddaa hidhee hangaan tumuu gahee. Hordoftoonni kiyyamma akka jabaadhaanii dhiifamaa hunaa godhanii jechuun dhiifama gaafadhee miilarra kufee gurbaas ija isaanii duratti kaameeraa dura fidee miilaa mataa dhungadhee araarfadhee isaanillee dhiifama gaafadhee. Hangas takka ilaa hangaan safuu cabsuutiin nageessee jechuudha. San gubbaan osoo sanii siin gahini kamana obboleettii xiyyaa sanis naa quban qabne isii quban qabne duubaa seentee michoo obboleettii xiyyaa taniin eessuma ta'uufillee miitee darbitee jechuudha. Ijoollee sanis fuutee akkaataa ijoolleen isaan keessa jiranuu kaniin baruu dadhabee jiru. Haalaan itti bakka gartee obboleeyyan itti quba qaban irraa achirraa is deemte annuma isii duuba jiruun baruu barbaadaa ammoo obboleessi gaa akkuma laaltanii gartan sanitti hordoftoonni kiyyalleen gurbaan kun miskiina waa takka keessa jiru durarraa kaasee ijoollee teetana hin fadhu mooraa keenya keessatti yoo galan qabeenyuma nuti abbaan kiyya qabu kanaa nu hojii gaddachuu malanii saniifuu mooraa keenya nutti hin galin yoonii fi gartee eega wal diddanii deemuu feete mataa keetiin ammoo siin danda'a ijoollee namaa nutti hin fuudhinii jechaanii ture mucaan kun har'a mucaasanii yoo gartee beekaa duubaan walii galtee qabaatanii waan kana godhan jechuudhaaf saniin qoradha jee mucaa sanillee miidharraan ga'ee akkasitti dhiifama gaafadhee araarfadhee san bira dabarteetiin rakkoo san hunda dogoggora san hunda keessa kan haqaa jirtu har'a dhuftee maatii mana juwaadee haadha mana isaa ta dur ta ilmaan facaaftee deemtee wajjin dhaabbadhee anaas si wajjin jira waan barbaachisu hunda tarkaanfii barbaachisaa akkatti fuunus anaan mala siidhaa jechuudhaan ummata kaayina yookaan uummata mujrima raamatan qabne san wajjin dhaabbattee an rabbiin bar gurbuma zakkoo maarri jettan san gartee kama kai jiraate tan amman tan maal jettan leenco maal jettan san
isaan sanii wajjin deeytee har'aan tana furmaateen miidha jettee achiidhaa datti jechuudha. Ergaa kaayafiitiin jira harkitee harkuu dhabdeetii miti har'aas akkasuma dhaadachaa jirti. Ispeeshaal waan doktoraatiitu jira mana jawaadee yoo dhuftan ispeeshaal waan doktor nama jaamu jira. Qabeemtootaa fi hordoftoota warri bilbila isiidhaa qabdanillee itti himaa lookeeshina santara doktor furmaatiin ispeeshaal waan namni jaamu bakka santara akkanatti argamaa jaadhaa tilmaama godhaadhaa fi isinillee warri mala dhoochaa jirtan asumaanuuf qopheessaa hoottaadhaa warri gartee boqonnii iyya keessa guutee iyya fi naddafachuu qulqulleeffatuu fadhu jedhiqachuu fadhu sirritti qulqullinni kilinika ajaa'ibaa habifasaa eeggatee sadarkaa ajaa'ibaa qabuutu jira mana jawaadeeti. Hidaayaadha qabii warroottan akka isiidhaa fakkaattatni akka isiidhaatii wajjin shira kana xaxaa jirtan kilinika ispeeshaal waan doktora sa'aa 24 bana hojii kana gaggeessuudhaaf qophii tahee every time qopheessee jiru jira. Asumaanuu jaamicha isinii godheetiin jira hoottaa welcome kanaa dhufuun isiniin jaa mee akkamitti dabale. Baratuu akkumaatti jettee jirtutti ija dhiqachuu yoo barbaadan dabalataan gartee manzaraas moodeelatti bifa haaraa. Dabalanni birallee ni jira warroottan qaamni shukkummatu masaajii barbaadan masaajii warri barbaadan ni jira. Dhufuun bishaan bu'aa waa hedduudhaa jira wanni barbaadan oowwaa qabbanaawaa hunda jiddugala isaajii ni jira. Shurkummiin mataadhaaf raayyaa cabsuu addaatiitu jira hoottaadhaaf isa dabalime. Takkanaatiiti bakka tana dhaabbatan taanaan adde furmaateenis bira jirti isiinis nama akkasumatti gaa isiinis difaan nafsi akka afaan arabaatiin jaansan yookaan ifirraa dhoorku lubbuu fi tana baraaruudhaaf waan barbaachisu hunda gootee ifirraa dhoorkuudhaaf isiinis qophiidhaa ifirraa ittisuudhaaf sodaa takkaas hin qabdu bira jirti isiinis dhiira duuba jirtu taanaanis abbaan mana siitillee ni jira namaas ni qabaa. Gurbaan kunis nama kophaa jiru miti yoo dhaadachuu dhiiftanii nagee keessaniin odoonii fi teessanii waan duraanuu darbitanii deemtan biraa if duuba deebitanii jireenya namaa boorooysuudhaaf waan kana odoo godhuu baattanii irra isinii wayyaan dhaamsa kiyyaa takkanaa dabalatu mee jawaatee keenya mee waan si hafe yoo qabaatte atiilleeni. Marra waa hundaa hojjannee finne waliin itti daballu. Tasaniin alaa sanii asitti osoo bakka sanii hin geenye wanni godhuu qabnu yoo jiraatu taates kaatis yaada keemee akkuma dur gartee garaa bal'attee obsaa fi waa hundaanuu gartee waa hunda mo'ochaa turte sanitti egaa. Rammallee an obsan fixanne. Mee waanuma akkasii sanii. Obsumaanis si himu jira. Wanumaa nama gartee naaf dubbatu jirru kunu jecha obsaan guutan. Dhuguma. Jecha tasgabbummaadhaan guutan. Jecha miira keessa nama galchee miira haasuutti jirru. Achumatti dhaabbadhaa osoo nagayni bu'uuroyne. Injoo jira baryaamicha afeerraa karaa nagayaa dhibee garagaraa warroottan qabdan injoo jiraan. Wanti sun dhibeedha. Dhibeedha akkana godha malee namni fayyaa qabu waan akkanaa yaaduu hin murteessu waan akkanaa dhibee akkana isaan godha. Dhibee bifa hedduudhaa jira jennee bar. Dhibee kana hundas bishaan waan every time doktora isaa 24 hojjetu jira jennee miti. 24 hours. 24 hours inni jiraa jennee kanumarratti of qopheessaa itti keessa murachuun ol seenuu waa xiqqoo bifa kaatti kaanii jiraame koompitara adda addaa itti kaafamu kana sadarkaa isaa wal dhabeessee bifa qafaa lammaffaa wal dhaba. Diskaawuntii goonaa fi hojii barbaachisa. Koompitara kaasuu kalee maal hundaa jira. Kanaaf karaa hundaa'uun harkattanii fayyaan teessan tarabbiin kalee itti isin uume san warri ammaan tana ifii hirrittan. Ifuma abbaan ifirraa ifirrisee hanga sababa ilma namaa isiniif guunna. Ni harkattanii waan barbaadan. Hoottaadhaa. Amma jechuun barbaadate ilmoo guddifachuu feetu immoo. Nagayaan teessee ilmaan si guddifachuu feetu. Namni ilmaan si keessaa isii baasu hin jiru. Hin jiru karaa ilmoo teetii karaa abbaa mana keetii. Ta'e fuudhuu feeta heerumuu feetoo. Akkasii ilaallattee ka bultii barbaadu. Karaa bultii teetii. Ka fuudhuu fadhuus. Hara bultii isaa. Haqabu immoo wal jabeeffachuu. Nagayaan osoo qilleensi hin seenne ifii karaa shayxaanaaf karaa banee ifii dogoggoree deebi'ee dogoggora keessa nama harkisuu dhabu. Kan ta'an. Namallee ammoo wal fuudhee jiru adda facaasuudhaaf soolama kaayattanii. Samitti ol hiixachuu bara. Hin hiixatinaa. Si jalaan jechi si gubbaan samii. Samiin dhaqqabne tana soolama kaayattee ol deemu.
وهاي دندي سمنا الثاني سموتي سيدك جبنادا وانتي دنك أبو رامسو هي كانوا ما سيجا خبجة مهم. حيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنين جتشا هرتفتوني جعلا توب أكمل التانية أكرتني تيجا أرانتنا صاحبني خي جبان قالين أكمل مندراس وجينا تنو أركاتور تنسانتي خبجة نسوا خبجان تاني بودا كنا رلا ليه شورا برا منا ساتنا فيره إسابرا دفع هاسو كنا جامري تنا ولينجر جيسينه كنا أكو بكباتو سبران خيدا خنجو هنيلي أنا كسمتي هرتفتوني خي warri do gorte jirta yettani garte gafi adda na gafacha khara khaysatin na gafacha nanille lola na gorsa jirtan an gorsi khaysanis arabni khaysanis lolli khaysanis anaf wangari daichu khanafu akuman khales yo rabu dirqame isim biran gaysanitti arralle yo taate ram sakhi yakbiran na gaysan like share comment subscribe godudan akka isi biragaw ram sakhi yakun akka isi biragaw amalle Lamsan dabarsafi biran nagaya galatoma hora bulan isininja.